Gosa obboluu fuuli isaa namatti hin tolu. Akkas naan jedhu waltajjii irratti kun koomediidhaan na beeka kun kan muddinoodhaan na beeka. Waltajjii irra gaafa ba'aan akka kiyyatti namni naaf hin kolfine hin jiru. Kan hoggaa tokko kofalchiisa. Tuni kolfaa jirtu. Ani kolfaa. Gaafuman dura waltajjiitti ba'ee. Ugumani kofalchiisa. Daqiiqaa 3 obsaa hin jedhan. Punch. Daqiiqaa 3 qofa naa obsaa hin jedhan. Mee atiif koomediin akkamitti wal bartanu kan immoo carraa kamiin gara koomedii dhuftee? Akka hoti yanna guddise jaartin yeroo ayyaanni dhufu kana biqilaa manatti daakti. Bineensi nyaata baraanii yaaja maruuko guyyaa guyyaan kan gadoodu. Akkuma akkatti sirbitaa maalinni. Imna koo gaafan daakuu humna naan jette beektaa. Kanaaf aartiin humna qaba jechuudha. Akkoo aartiin humna qaba guddaas xiqqaas duudhaas safuus eenyummaas maalummaas diinagdees maalis aartiidhaan lallabuu danda'ama. Saniin waltajjii galee maayikii akka itti qabatan hin beeku beektaa. Sabboonti intala salaalee keessa. Achitti baay'ee dhibbateet namni taa'ee na laalaa jira fuuldura. Waltajjii irraa micichi baay'ee dhibbatee qalama wayyaa jechuudha. Iskirbiitoo akkatti qabeet naan jedha akka tanatee laala beektaa. Sabboonti intala salaalee keessa akkasiin gara waltajjii dhufe. Faccee hanga kooyyetti fardeen irra garmaamani nutuu kan namaan tuqne kan keenya nu saamani akkas jettee sirbiti beektaa. Mee bisi godhi ilkeekee kanaan ameena gammachiisi adaraa jaalalaan. Waltaan malee silattu jiraatanii kottu Oromoo na biraan fagaatanii kottu qeerroo na biraan fagaatanii akkasitti waltajjii irra gaafa hojjedhu waan akkasii kanaan ka'a. የኦሮሞ ብሔር ብሔረሰብ አቅሜ ብሔር ብሔረሰብን ጥላቻ ቦታ ላለለው ቦታ ሰጥቶ ያኖራል ግማሹን በሙጋሳ ግማሹን በጉዲፈቻ ምስኪን ህዝቤቱ ጋር አንጸባረቀ የብሔር ብሔረሰቦችን ጥላቻ ከሰከዘዳ ግሬን ከሲቲ እኔም ምለው ጀሪያዱ ተቆልት ጉሬ ለኔ እቺ ቀሮ የተባረቹን ሰውዬ ማጥፋት ምት ነው ይከብዳችሁ ለማጠቀሰ ጋፈከነ ቀሮ ማለት ጠቅላላ የኦሮሚያ ወጣቶች ነው የነን እውነትም ከዚህ አኳያ እነሱ ማጥፋት በጣም ይከብዳል ጀለ ከነዳገየት ሙአባሳዬ ቀሮ ማለት ምን ማለት ነው ያላገባ ታዳ ከሚበጣብጥ ለምን የሚሳሰጡት ነው ጋአንቶ ይለፍ ካነሰ ከትግራይ እናንተ እንደሄደ ለምን ጀናን ዘሩ ሲደበሎቅ ማበጥበጡ ነው Samni Oromoo jaalata gaafa jettee immoo gama tokkoon ilaaltu sabumti biraallee diinagdee jaalata malee fakkaatee buluudha malee gaafa makkalaakiyaan dhufutti qeeroo fargaachuun bazigaa gabutaadha. Bazigaa gabutaadha. Gaafa qeerroon dhufu immoo qeerroo barau asaayyoo sukkuun as marisoo. Mi'a galfatee muuzii alatti gatee beekta. Muzi balbala duratti raafate ijoolleen beeloftee miree guyyaa sadii akkasii butanii ilaalan nyaatan uraadhaan laala beekta ofii dubbachuuf sodaateera ijoollee silaa akkasii akka turaan laalee taadha manaatti olima ol garagalee beekta achi kadija araba kish qeeroo muzuun yalla xallaxe no jedhan araba kish allaalaatu raasuu hilqamsoma haqi maslaale ate shamshu araba kitau Suuqatiin gommaa kamii balaa muuzii balaa ittiin suuqii gommaan hanga nu jalaa nyaatu laale. Bakka yoo gubate. Maarree asfaaltii irratti gommaan boba'aa jira meera. Qeerroo ibla muuzii. Yoo tana cakkanuu dadhabe. Ante qeerroo aara bafattaree hulattuu muuzii lallijoo deema qotaata xaallaa argu jedhanii. Ijoollee isaati. Ijoollee kiyyaaf qadaadhaan naa darbee. Ijoolleen darbinaan ife. Ante qeerroo itti baarakkisoo. Ante Oromoo dijibbarau asaayyoo. Achuma taa'e. Achuma taa'e poolisiin dhufee boodarra suuqiin koo akka mi faraqe suuquun kifate aaraa suuquma kifatuun kaftaalee majammaraa qeerroo kalfaqqadee jedhe qeerroo minaa gabbaa jedheen poolisiin haara baakii wanti kana barkee hawluu nibira siqqaaxalee taabbaan barkee onnee argate kaamalee argite qeerroo gosa sittan deebi'a waa'ee artii Oromootii irratti haasaa jirra.
artii Oromoo hojjechuuf mee opportunitiin jiran yookaan immoo wantoonni ifa ta'ee jiran Oromoon yeroo laallu sirna gadaarraa ka'uu dandeenya. Sirni gadaa qoftuyyuu fiilmii baay'ee bahuu danda'a. Achi keessatti waan akka foollee, waan akka ateetee, waan akka siinqee. Egaa Tsaggaayee Gabramadin fakkeenya Odaa Ook Oracle Show akka duraan tiyaatiraan jechuun afaan Amaaratiin Yewaarkaa Sirtingirti. Amma inni sun Oromoon Odaa jalatti maal agarsiisaa, maal qabaa, duudhaa akkamii qabaa si galee isa keessaa haala kanaan hojjechuun ni danda'ama. Waan baay'ee jira, opportunity baay'ee jira. Akkamitti ilaaltaati namni tokko osoo gara industirii kanaa dhufe, gara fiilmii, gara aartii kana garuma waanumaatu hojjettu kanatti osoo dhufe carraan wantoonni hojjetaman baay'ee jira jedhee yaadaan maal jettaa asirratti? Injira gabaabumatti akkuma ati kaaste sirna gadaa keessa waa hedduu jira beektaa nama wayii gaafadheen waa'uma sirna gadaa kana abbaa gadaati yani abbaa gadaa jechaa ture waa'uma sirna gadaa kana nan qo'adha. Gadaani roobaleen kun maaliif roobalee jedhamee jedhee gaafachaan ture. Itti aansee immoo maaliif birmajii jedhamee akkamitti immoo birmajiin hangafa ta'e dura roobaleetu roobaleet hangafa ture akkamitti immoo amma birmajiin hangafa ta'e waan akkasii kana gaafachaan ture beektaa adduma baasetoo sirna gadaa kana hanga kalaqa sirna gadaa kanatti gaafachaan ture gaafa ilaaltu isuma sirna gadaa kana namni akkuma Asmaroo Laggasee barreessee addunyaatti beeksise san namootumti nama aartii ta'e kuni sirna gadaa kana bittinneessee jechuudha. Kalaqni sirna gadaa kuni gaafa ilaaltu waa hedduu of keessatti hammata diinagdeenii hammata siyaasanii hammata muka bosonaallee hunduma isaa hammata beekta. Isa immoo namni bittinneessee hojjetu hanga har'aatti bifa fiilmiinis haa ta'u ani amma barreesseen ture beekta waa'uma yuuniskooni. Odaana bee gaaddisa kee teenya 2009 barri yuuniskoon galmeesse gadaa keenya akkas jedha hojjedheen ture istiidiyoodhaan baane. Maalifi isuma bara yuuniskoon galmeessu kanan barreesse jaangalaani ka'ee bu'ee karaa baalee abbu keessan galaa folloma koolaalee akkas jedha. Maalinni akaakayyuun kiyya birdi libsii baatee dheechisa beektaa gaafa gadaa kana maal abbaa hin jedhaan gadaan nama maraacha ilma koo gadaa koo bara baroomsi hin jirretti Demokraasiin of keessatti hammatu kalaqee madaa gammoojjii jedhamu wayii jira beektaa bara kana bara gadaa duuloo jedhamu tokko arrarree bal'inaan waa kana kaasuu baadhu yeroo biraan hin kaasaa. Jaarsi seenaa sirriitti na barsiisaa ture beektaa madaa gammoojjii jedhama. Madaa sun mogoleessi qabaa manaan baatu jechuus hin dandeechu lola aadaaf gammoojjii jedhama. Isuma tuulama kana keessatti jechuudha. Jaarsichi waa'ee sirna gadaa kana sirriitti galgalaaf ganama barinaan jedha beektaa natti mammaaka jaarsa wayii karaa deema jedhe. Akkam bultee ilma koo jennaan gadaan Oromoo haa galatu jedhaan jedhe daa'imti. Gadaan Oromoo meeqa ilma koo jennaan 18 ati badiin qabdu yaa ilma koo sirna gadaa eenyummaa maalummaa Oromoo kasi barsiisuu dide abbeetii jedhee bira darbee naan jedha beekta. Maaliif maal jechuu keetiree abbaa hin jedhaani sirna gadaa eenyummaa maalummaa safuu duudhaa ilma kee barsiisi jechuu barbaadeetan gabaabumatti naan jedha beekta. Ilmi safuun hin guddanne intalti safuun hin guddanne borus iftaanis safuun beektu ilmillee akkasuma abbaan kabajuu haadhaan kabajuu. Gaafa abbaan kabanye haadhaan kabanye gadi ba'ullee nama biroon kabajuudha jaarsichi beektaa. Anis akka malee na guddisani beektaa baay'ee kunuunsanii na guddisani yeroo san dhadhaa kana anumatu nyaata dhadhaa akkuma aannan keessaa baheen. Kanaaf chaayinaa fakkaadhe. Miila darbe chaayinaa deemeen ture. Gurraachummaa macarrashaa na baasanii funyaaniin tokkoffaa na baasanii ija qabxii na jalaa ricaasanii. Funyaan tokkoffaa na baasanii. Kanaaf ka maatiin kiyya akkasumatti haaluma kanaan na guddisanii abbaan kiyya warra kiyyaa fi warra isaatiif tokkicha. Haaluma kanaan innillee akkasuma abbaan kiyya amma nama safuu fi kabaja namaaf qabudha jechuudha. Naannuma irratti illee akkuma manguddootti gama birootiin yoo dhufte immoo isa osoo istiidiyoo kanatti affeerta ta'e koomediidha.
An waggaa lama nama kofalchiisa inni immoo na caala jedheen ilaala beekta gaafuma akkas teenyu manatti yeroo tokko maal ta'e beekta haadha kiyyatti akkasiin qalladaa biddeenni haati gosa tolchite ijaan qabu jedha biddeenni ijaan qabu gaafa jedhu irrifatti beekta haati kiyya. Achumaan irra deebi'ee immoo itti ashoofaa irra beekta. Biddeena obbo Luutulluu abbaan gosa haadha manaa isaatiin biddeenni ati tolchite ijaan qabu jennaan battalumatti rifattee biddeenicha fuutee kara mana yaalaa deemuudhaan biddeenicha battalumatti dooktoriin absiititti itti baay'ate jechuudhaan haati manaa obbo Luu rifattee lafa dha'uudhaan akkas jedha beekta. Yeroo buna dhuganii akkasii waan akkasii kana hin baacaa innillee abbaan kee jechuudha. Akkasuma ganamuma baacoon kun jira jechuu barbaade. Kanaafuu asirratti gaafii kana cufnee bira dabarraa opportunitiin jira jechuudha waan baay'ee irratti. Duudhaan jira, safuun jira. Akkasuma sirna gadaallee kaasnee jirra. Oromoon sirna gadaatiin beekama. Sirnuma gadaatu beeksisuudhaafuyyuu sirna gadaa qofa irrattuyyuu osoo hojjetamee tiyaatirri baay'een, fiilmii baay'een, baacoo baay'een ni hojjetama jettaa. Anillee isuma amma safuu gaafa safuu kan jedhu qaba. Waa'uma safuu kana irratti amma yoo ilaaltu keessattuu shamarran irratti dhiirota irratti illee akkasumatti safuu keessaa bahu hojjechaan ture beekta. Yeroon fakkaatini gochuu dheeraa uffadhu ayyoon gaddisiisini safuu isaanii hubadhu jedha akkasii. Waan ilaalte reellee uffattee jira. Akkasii warraa sitti uffatu kana akkasuma ka dubbiin ijaan galti jedheeni. Asuma irratti mi'ee baasuma irratti wal qabsiisne gosaan har'a gahuu isaatiif akkoon isaa akka bu'uura taatiif nuuf himee jira. Isaaniin alatti immoo hawaasni bal'aan akkamiin si deeggaraa turanii yookaan immoo gosaan irraa akka gahuuf akkamiin si jajjabeessaa turan. Taalentii kee kana argaa turanii hawaasni keessatti guddatte immoo hawaasa akkamii tureme? Hawaasni ani keessatti guddadhellee ani nama aga kana qananiin yookiin maaliin guddatee miti eegan guddadheen booda mana namaatti guddadhe haaluma tokko tokkoon karaa gammoojjii kana guddadhee bara san beellii dhufe ji'a sadii raafuu nyaadhe beektaa raafuma isa kunoo duwwaa kana cuuffattee akkasii dabaaqula jira beektaa dabaaqulli qottoodhaan falatama dandeecha murtu wal beedhan qottoodhaan falatamee ammana ta'ee saniin booda raafuu wajjin affeelama boqqolloon jiidhaan isaa akkatti dhagaa irratti daakamee inni immoo hin affeelama lanqaxame saniin booda boqqolloo sunillee dhabamee ji'a sadii raafuun affeelamee takkatti cabbutamee sii kennama isa akkatti garana itti deebitee horiin illee bara sammujjaa nyaate beektaa cidii hundi dhabamee mudannoon akkasii yeroo baay'ee na mudate beektaa naannoon itti guddadhe hubannoo aartii kanas amma reefu malee ammumallee gaafa naannoo sanitti sagantaa konsertiin qophaa'ee hubannoo aartiin qabani beektaa sochillee hin qabani haamilumallee sii kennuun haamilee kennaa jettuun mee yeroo tokko haamilee keessan shambaa gaafa jettuun haamilee sii kennuu jalqabnaan addan kutanii garuu immoo isin kennan haamilee. Ifaajiidhaan dhufa. Ifaajiidhaan dhufe garuu immoo hin socho'anii gaafa na argan garuu galata galchaaf hin socho'u maaliif ati fuulumti keellee nama kofalchiisaa akkamitti gurbaa horiin wajjin eegaa turte ati ijaa fidde kana yeruma san kennaa kana yeruma san qabdamoo akkamii akkas naan jechaa ture hin beektaa kennaan duruma jira garuu ati akkamitti akkas jedhu malee yeroo baay'ee amma namoota deeggarsa gaafadhee waadaa naa galaa turanii fiilmiillee qabaa innillee hojjetamuu qabaa kun 20 30 40 waadaa galaa turanii birrii 40 miti birriin 40 hin jiru. Namoonni ani waliin guddadhe ijoolleen amma iddoo guddaa ga'anillee jiru. Garuu yaa ta'u malee ofii iddoo guddaa ga'ee namni si deeggaru hin jiru jechuudha gabaabumatti. Akkasi kana fakkaata. Asuma irratti waan tokko si dabalaati. Fedhiin kee daa'imummaa maal ture jechuun aartii dhuma ture moo nuti amma yeroo daa'imummaa keenyaa paayileetii ta'uu barbaanna, dooktara ta'uu barbaanna maal jechaa turre
kan guddanne. Ati jalqabumarraa kaastee artistii ta'uun barbaada jechaati kan guddatte moo atis akkuma keenya doktara fa'aa ta'uu barsiisaa ta'uu fa'aa barbaadaa turte? Kan hojii wal qabsiistii carraa barnootaa fa'aa argattee turte ammam fa'aa deemte kan hojii wal qabsiistii? Ani barnoota illee baranne balbalaa nan baradhe barnoota. Qabu waan ta'eef. Balbalaa nan baradhe jechuun baaseenaa jechuudha. Foddaarraan beekna iyyuu nuti tole. Balbalaan foddaarraan inni reega yoo ta'e dha foddaarraan. Kana jechuun haaluma tokkoon hojii anaasii hojjechaa ture. Yaa ta'uutiin barumsa adda kutee jechuu barbaadetanii garuummoo hawwiinki maali ture seetan artistii ta'uu ture jalqabumas. Magaalaa dhufeen maatii wayii bira bishaan burqaa wayii waraabuu burqaa akka waraabu na erganiiti asuma Aqaaqitti waraaban jira beektaa. Kacamaalee haatitee jaadha akkasi zirbaa jira beektaa. Poolisoonni sadi ta'anii na duuba dhaabbatanii dhaggeeffataa jiru beektaa. Gaafa kana gaafa ofirra garagalee ilaalu rifaatuun ani rifadhe poolisii kanaan beeku yeroo san beektaa gammoojjii tan guddadhee siin jedhee jira beektaa. Bishaanis jaarikaas achumatti hangatee gale. Achumaan karaa aartii kana fedhiin kiyya aartuma ta'ee garuummoo akka yaadetti haaluma tokkorraa jira haaluma hojii waa tokko kanarraa siif hin guutu waan ta'eef hanga har'aa ga'ee malee hojii baay'ee hojjedhee teechise garuu rakkuma diinagdee tana kaa maal goona ishumatu. Hin cabdi ishiin immoo kan cabdu akkuma ati dura jettee yoo jabaatteedha. Jabaannaan chaalenjiin hin darbamne hin jiru. Mee xiqqoo haalan laaffisnu wanti jenneerraa wanti gooneerraa waan ta'e kecha nu buusimee itti nu dabali. Yeroo baay'ee egaa maaltu jira seete sirna darbee keessa nuti waan hin dabarsine hin qabu. Ka ani akaakayyuu kiyyaan abbaa nan fuudhan jedhaan beektaa ka yeroo fuudha kana akkasii Amaariffa kana sirratti baruun barbaadaa jaarsin beekaa afaan hundaayyuu. Waan barbaade sittiin qalladaa akkuma hiriyaatti beektaa. Abbaa anee laa gabaanoo hin jedha. Majammara raasii bagizee wada beet gabaanaa hin jedha. Amaariffaan beektaa. Hin qaqqabne jechuudha moo maal? Yeroo dhangalii. Kan yeroo dhangalii. Ofii galan nagaa. Malatti. Baatuun galtuudha. Gaaf tokko akkasii mataa maraan jira. Gulwee irra muumeel ta'ee naan jedhe. Abbaa akka taasa'u karaa dullummaa dhufe. Abbaa jaalalan na qabeen jedheen. Intalti jaalala si qabsiistu tuni eenyutu ishiin abbaan beeku magaalarraa mana araqee qabdi. Gurbaa jaalala jedhanii dhibee sammuu adoochuu intala biyyaa takka fuutee adabatteen teechuu gaafa ati duute ani reeffuma keetuu qe'ee irraa sin gaggeechuu abbaa naan jetta malee atis galgala imammaa gattee manan teessuu. Indee maanni sararee barbaada jaartii gatee. Gurbaa onyumoo kana akkasitti odeechuu jaartiin duraanuu inaaffaa qabdi muktumaa fuutee mataa naa keessuu naan jedha. In jedhamu malee yeroo sadi mana araqeetti sagalchuu ilma jedhanii an akka kee kana kan qalloo dhalchuu naan jedha. Biraan deema beektaa. Biraa deemeen akkasii intalli ani jaalladhe lama ta'anii natti dhufan beektaa. Uffata ofirraa uffata zim jedhee uffadheera. Karabaataa hoggaa namni hidhatu argeen huccuu maazarii kootii tarsaasee hidhadhee lafa gahaa beektaa. Akkam bira ga'een maal abbaa isaati jabaasaa naan jette lakkisi jaalladhee ba'ee jedheen sokkaa haadhatoo achi uffannaa tuffattee garan qabu waaqni Oromoo dhiira buute keechaa sadhabu naan jette. Waaqa Oromoo waan ta'e si wareegde. Sokkaa abaarri sanarraa haftee. Amiin. Sokkaa haadhatoo achi maal fakkaataa huccuu haadhaa tarsaasee hidhatee dhufe karabaataa. Kan abbaa keellee qabattu. Isatu waan nama ajaa'ibuumi. Gaafa kaanii yaada dhaabbattee tisiisa dhawgatta malee nan argattuu jetta. Akkas jettanii ennaan een jedha lachuu. Haa ta'u gaasin lachuu galatooma anas waan Oromoo na baraaru dhibee tiraakooma. Oromiyaan akkam taatee ana qaroon jaamee baay'inaan Oromiyaa keessatti fiilmii afaan Oromoo kan hojjetu maaf dhabamee jedheen. Yoom dhabamee naan jette.
jennaani kan ispoonsara ta'uu fi kan nama deeggaru yoom dhabamee argamnaan anumtoo hojjedha itti dhimmamee naan jette akkas taanaan jedheen amaariffaan laal. እኔ ወድሻለሁ እስቲ እንስማማ ፍንዴ ባኔ ወልማን ነው ይፈና ጫማ ጀደን መጀመሪያ ጊዜ ፍንዳታ ጫማ ቦቲነት ካወጥ ወራበች ነው ማኛች ሳማ ወራበች ዋማ ቦቲ ኮ ወደደ ነው አንተ ፊየቹዳ ሙደኖ አከና ፋቱ ቱሬ በገዋቅ ኦሮሞ ጀላሲ ባስ ጀናሱ ማኒስ ባይ ነመት ቶላ ጎሳ አቲ ስትለያ ቶሎ ቶሌ አቲ ናኖዋ ፍንፍኔ ittiin dhalanne ittuma jechuun keessatti guddatteerta garuu. Keessatti guddatteera. Daaruma irratti dhaladhe akkasuma daangaa daariitti dhaladhe. Amma finfinnee ta'eera inni. Shaggar. Gara galaan jechuudha gara gosti galaan jiru. Jaan galaan jedhamu sani. Anumtuu kanatti jaan galaan kanatti dhaladhe. Kana wal qabsiisee mee amma naannoo san sirriitti beektaa amma gosni galaan kun xiqqoo waa'ee finfinnee akkaasuuf nufan. Especially waan artii kana wal qabatee wanti artii Oromoo urgaa'u wanti Oromoo urgaa'u egaa artiin akkumaatu jettee nyaataan ni ibsamaa uffannaan ni ibsamaa sirbaan ni ibsamaa waan baay'een ibsamaa mitire amma finfinnee kana keessatti wanti Oromoo fakkaatu tokko jirate jettee yaadda keessumaayyuu gama artii kanaan kan warra kaanuu fudhanne warra afaan Amaaratiin mana filmii fi mana tiyaatiraa baay'ee lakkaa'uu dandeenya. Siigalee atis taajabbii qabdu akkuma keessufan fakkeenya tiyaatira biyyoolessaa fudhachuu dandeessaa anuma walii galaallee ta'us ambaasaadara fudhachuu dandeessaa ambaasaadara tiyaatira isaan jedhanii hagar fiqiriin jira waan baay'ee jira. Gama Oromootiin garuu wanti hojjetamaa ture hin jiru ammas yeroo kanatti osoo hojjetamuu qabu. Hin hojjetamne manni aadaa nyaataa Oromoo ibsuun jiru Oromoon osoo gaafa irreechaallee dhufee asitti ol ga'ee warroota biraati irratti invest godhee deemaa jechuudha. Amma gosa artii keessa ani irreechaa dhumaayyuu akka artiittan fudhadha. Oromoon miidhagee waggaatti yeroo tokko yeroo asitti ol ga'u kana mana nyaataa aadaa tokkollee Finfinnee keessatti hin qabu. Wanti baay'een asirratti qaballee mana nyaataa aadaa qaba takka inni lamaan takkaan suni qaba jechuun dandeenya. Jalqabbiidha jechuudhumaa fi asirratti mee ati Oromoon yeroo dhufu Itoophiyaa hoteelii deemee amma invest godhu oo godhe uma rakkoon qabu warri biraa fayyadamanii garuu baalaansi ta'eera jettee yaadda gama artiitiin ta'uu mala manneen artiin itti agarsiifamuun ta'uu mala fakkeenya amma koyyeeffacheetti moo maalitti miti amma kan hojjetamaa jiru. Ta'uu qabaayyuu akkas Finfinnee keessatti maaliif hin taane maali koyyeeffacheetti bee osoo ta'ee osoo haa ta'u jedhameeyyuu iddoo farda guluffii Oromoon aadaa qaba bachoorraa fardeen dhufuu malu sulultuarraa dhufuu malu sandaafaarraa dhufuu malu karaa biraatirraa dhufuu malu siigalee achitti iddoo farda itti gulufamu ta'uu qabaayyuu malee sila artiin Oromoo osoo as keessatti ta'uu qabu kunis ammas irratti akka hojjetamaa hin jirredha kanaan hubadhuani gama biraatiin kunis artiin Oromoo akka hin guddanne chaalenjii godhaa ture ammas chaalenjiin sun jira maali addaati nika isuma waanuma akka wanti jettu isarratti sitti baay'ee Finfinneetti naannoo Finfinneetti guddatee waan jirti isumarratti akka wanti illee Finfinnee keessa turteerti naannoo Shaggar kana Facce hanga kooyetti fardeen irra garmaamani nutu kan nama hin tuqne kan keenya nu saamani akkas jettee sirbiti beekta. Maafi dhugaadha waa hedduu dhabnee jirra bakkee amma naannawa sanitti bakkee faradoo irratti garmaaman maal ta'e amma iddee waa wayii taasifatanii warrumti ka dhuunfachuu baree kuni iddee faradoon haala ajaa'ibaa ta'een gaachanni dhufu gaachana ajaa'ibaa. Wantoota akkasii kanallee saamamee jiran jiru. Asuma koyyee kanallee gaafa fudhatte iddee farda irratti garmaaman jira ture innillee hin jiru. Asuma immoo karaa aartii keenya kanatti Finfinnee keessatti dhuma amma galma aadaa Oromoo jedhame kana maqaadhaaf jedhame malee jechuudha. Ani amma yeroo baay'ee galma sanitti sagantaa argadhee quuqqama keessa kootii yookiin immoo aartii keessa koo jiru uummata koo biraan gahu jechuudha. Waggaa shanitti taphadheen fixu keessoo koo kan jiru jechuudha. Yeroo guba malee kanaaf waan akkasii carraa akkasii kana argachuudhaaf jechuudha. Namni
quuqqama aartii qabu yookiin immoo isuma hooggansi aadaa fi turizimii amma yeroo baay'ee hanga Oromiyaa deemaa turre osoo Daanabee keessa ture hanga Oromiyaa deemaa turre gaafataa turre meeshaa muuziqaallee akka nu bitan gaafataa turre meeshaa muuziqaa sunillee bitame ispiikariin bitamee kiiboordiin osoo bitamin hafe ijoolleen dandeettii diraamaa qabanii ijoolleen dandeettii adda addaa dandeettii fiilmii aartiiwwan hedduu bonyi garaagaraa hundi aartiidha. Fakkeenyaaf tokko yoo koomedii danda'e tokko diraamaa danda'a tokko sagalee tokko walaloo barreessuu danda'a. Boo'uun mataa isaatiin boo'ichi mataa isaatiin aartiidha. Ati boo'icha hin dandeenye taanan jechuudha. Gaafa baatee namaaf boo'ichu tokko boo'ichi ati boo'ichu sagaleen nama jibbisiisa taanan sagaleen sun boo'ichaaf hin ta'u boo'ichaaf kan ta'u miti aartiidhaaf hin ta'u jechuudha. Kanaafuu boo'ichi mataa isaatiin aartiidha. Sagalee nama boochisu wayii ta'a namni gaafa ofii boo'ee sagalee bareedaadhaan nama biroo boochisa. Garuu immoo aartiin akkasii hojii bareeda gaafa hojjettu jechuudha. Namni si cinaa gaafa dhaabbate atillee ni hojjetta. Garuu keenya maaltu jira akkuma hooggansa aadaa fi turizimiittis haa ta'u akkuma abbootii qabeenya Oromoos haa ta'u aartii cinaa dhaabbachuu irratti amma kana hundaa miti baay'ee gadi bu'aadha. Maaf gadi bu'aadha kan jaraa maaliif seete? Kiliippii isaanii ilaali biraandii haala biraandii ta'e waraabama. Fiilmii isaaniillee ilaali haala inni ittiin hojjetamu. Osoo isaan ispoonsara abbootii qabeenyaa Oromoo keenya dhaqanii isaanumti ispoonsara gaafatanii miliyoonaan gadhiisa. Kan keenya waan akkasii hin jiru. Rakkoo piroodaakshiniiti jechuudha. Rakkoo piroodakshinii qofa osoo hin ta'in tokkoffaa akka amma inni kaasaa jirutti xiyyeeffannaan ittiin kennan maalurraa ka'ee iddoodhuma aartiifillee itti hojjetamu iddoon oopinii ta'e hin jiru. Amma akka inni kaasetti anis wanti nu badhu galmi giddugala aadaa Oromoo bara kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa jiran yookaan bara biyyattiin yaadigiin durfamtu giddugala aadaa Oromoo jedhamee seentara Finfinnee kan irratti ijaarameera. Garuu dhuguma inni akkuma jedhame akkuma maqaa kana qabate Oromoo irratti hojjetaa jira. Haa ta'uuti Oromoonis achi deemee hojjetaa jira. Osoo hojjetees gahaadha. Namoonni achi jiranillee ekspertii kanaati. Akka inni amma dura kaase yaadallee yeroo fudhatanii deeman namoonni achi akka nama waa'ee qabatee deeme tiriit gochuurra wajjin hojjechuurra akkuma riijekti godhamulleedha. Kanaanis na fudhadha waanuma taajjabbii jiru. Rakkina piroodakshinii qofa osoo hin ta'in iddoon illee hin jiru. Eessa giddugala aadaa Oromoo santu jira isattuu hojjetaman jiru. Maaliif kan biraa hin jiraanne abbootiin qabeenyaa Oromoo kanarratti maaf hin xiyyeeffanne mootummaan illee kallattii maaf hin qabsiisne siigalee kana qofaa miti waan baay'ee haasa'uu dandeenya. Walumaa galatti wanti Oromoo ibsu Finfinnee keessatti baay'inaan hin jiru. Finfinneen magaalaa guddittii biyyattiitis magaalaa guddittii Oromootis miti. Oromoo kallattii manneen hojii mootummaa waajjiraalee yoo ta'an malee amma wanta Oromoo ibsu gaafa irreechaa qofan arga. So rakkinni akkasiis jira jechuudha. Hanqinaalee hin jiru. Kanarratti xiyyeeffachuun dirqamaa jechaarta. Kanarratti xiyyeeffachuun dirqama garuu maaltu jira seete? Ispeeshaalii warri aadaa fi turizimii. Yeroo baay'ee miidiyaan garaagaraa waltajjii irratti na waraabuu beektaa maal gaafa waltajjii irra baacoo akkas taphadhu maaltu natti dhaga'amaa ture beektaa bakkeen keessaa muranii gatantu jira maal gaafa jettu keessaa muranii gatane maaliif akka muranii isaaniif rabbi beeka ta'ee waa biraa waan Oromoon dachee bal'aa qaba gaafa killee farda irratti gulufaa Finfinnee naannoo Oromooti yoo jedhan maaltu dhufaa jedha. Dirqamsiisee teelmata kanaannan dhuguu bare isaanii gaafa gu'ee burraayyuun Oromiyaa lagni xaafoo Oromiyaa sabbanni Oromiyaa galaan Oromiyaa kanaafuu Finfinneen jidduu kanatti samiidhaa isaaniif gadi bu'ee akkas jedha. Wantoota akkana kana yeroo baay'ee muranii keessaa hambisu beektaa waasaa yoo jedhames isa dhugaadha. Wanti akka hootii maal jetti beektaa? Sangoona beebee tufaadhaa yaaja maruuko sangoonni isaa gugurdaadha nuti soomnee sooban beeknu yaaja maruuko yaawa nafiiko dhugaan keenya fufurdaadha jetti maaliif maaf akkas jetta akkoo gaafan jedhuun dhugaan furdaadha yeroof qallachuu danda'a garuu deebi'ee furdataa jetti beektaa. Kanaaf maaltu jira waa'uma Finfinnee kana waa'uma handhuura kana waa'uma seenaa Oromoo waa'uma faayaa Oromoo kana amma uffatuma Oromoo kana gaafa uffadhee waltajjii irratti bahu
namoonni ijji isaanii diimatu hin jira. Diimachuu moti maaf hin gurraacha hin jedhaan beektaani keessa kootti maaliif kaayyoodha waan ta'eef jechuudha. Maaliif namni tokko weellisaas ta'e diraamaa taphataas ta'e baacoo taphataas ta'e waltajjii beeksisaa baacoo taphataa yookiin immoo weellisaa wanti isa taasisuu isa dhorku hin jiru. Eebban gaazexeessaadha yookiin hojjetaa miidiyaati. Wanti fiilmii hojjechuu yookiin immoo diraamaa yookiin baacoo hojjechuu isa daangessu hin jiru jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee wanta akkasii kana wal daangessuu akkasii kanatu jira. Amma Finfinnee keessa wanti Oromoo laallata jettu tokko gaafuma deemtu hin argitu. Maaf hin argine? Gaafuma hoteela eebba hoteela irratti waltajjii na yaamu waa baay'ee ni ilaala beektaa akkasumatti ilaalta. Warrumti isumti Oromoo jedhamee eebba hoteelaa eebbisiisa Oromoo jedhamee gaafa eebbaaf marga qabatanii akkas eebba naasaa qabu waltajjiin jedhee ani maal jedhu kan abbaa gadaati ani jedhee uffata uffatee dhufee maal jedhu akkuma jaraa sanitti akkas jedhee basmaa molda manfos dhaabi jedhan ijoolleen beektaa akkasumatti qeeroon dhaabi maaliif maaltu jira waasaa ka haala itti bareessanii ta'ee yookiin immoo namni marga baatee yookiin immoo uffata keenya kana uffatee waan akkasii kana yeroo baay'ee na mudata beektaa dheengaddas na mudateera dheengaddaa immoo waa biraan na mudate sariidhayyuu maaliif isuma waan akkanaa kana isuma masqalii jedhamu kana faa fidanii akkas gochuu kana waan akkasii kana jira beektaa maaliif Oromummaa ofii wallaaluudha aadaa ofii wallaaluudha eenyummaa ofii wallaaluudha ani immoo aadaa kiyyaa fi eenyummaa kiyyaa maalummaa kiyyaa irratti borusiif taanes duubatti hin jedhu maaliif duubatti hin jenne Oromummaa waa biraati ani abbaa gadaa ta'e yookiin sirna gadaa ta'e manguddoon koottatiin eebbannoo saaqaa gaafa jedhamu yoo keessi ta'e danda'a. Saniin rakkoon qabu garuu waltajjii sun maal aartiidha beektaa yookiin konsertii muuziqaati waan ta'eef san ilaallate suni maal ta'a haadhuma kana irraa ijoolleen keenya illee gaafa aartii deeggaruu dhufan maal ta'u gaafa waan akkanaa argan ni dhiisu maallaqa fidanii dhufan illee deebisanii fudhatanii galu waan akkanaas ni jira beektaa ofummaan walwaloo keenya tokkummaan amma ta'e tokko hin jiru beektaa. Wal qoqqooduu wayii jira shawaadhaa dhufee booranaa dhufee gujiidhaa dhufee ammaani yeroo tokko gaafan ilaalu oromummaadha sabboonummaan sabboonummaadha malkaa fi laga wal qoqqooduunis hin jira amma aartuma gaafa waltajjii hojjedhu akkamitti kottu naan jedhu nan naqa warrumti keessummaa kabajaa ta'anii dhufan kottuna akkamitti shawaa sirbiteetoo wallaggi afaa Baasii obaastee nama wallaggaa tolee rakkoon hin jiru hin baa toleen jedhan achi ammas kottuna aboo jedhan akkamitti argeen sirbi sunis waan akkasii jira beektaa waltajjii irratti waa hedduu si mudata maaliif san hundaa immoo dandeessee garamitti fiddaa gara walootti fidda beektaa waluma isuma wal gorsuu kanaan wal hubachuu kanaan garasitti. Akkuma jaarsatti ilma jaarsatti gorsuu kana jaaladha beektaa akkasuma walitti fiduu kana jechuudha waan akkasii kana jira jechuudha. Mee asirratti waan tokko kaasnee dabarru addunyaa kana aartiin hin jijjiiraa jedhamee amanama jechuun wanti hunduu aartiidha sirriidha namni hunduu aartistiidha. Yeroo kufee ka'uu yeroo cabuu yeroo argatu yeroo gadduu egaa aartiin isteejii irratti bahee toolaalamu kan kaameeraan waraabamee too uummata bira ga'u seenaadhuma dhala namaati namni hunduu aartistiidha. Garuu namni isa kana yeroo baasee of ibsu gama siyaasatiin gama diinagdeetiin gama waan baay'eetiin aartii waan fayyadamanii waan tokko hojjechuun ni danda'ama. Kuni warri adiinis kanarratti baay'ee cimoodha. Biyyuma keenyattuu warra kaabaa fudhachuu hin dandeessa. Aartiin isaanii akkamitti aartii isaaniitiin akkamitti akka humna isaanii agarsiisan. Osomoo Oromoon osoo aartii fayyadame eessa ni ga'a jettee yaadda? Iddoo amma jiru kanarra baay'ee hin deemu jettee yaadda? Aartii osoo aartii fayyadamanii aartiin keenya hin hojjetamne maaltiin hojjetamne seete? Ni jalqabame malee hin hojjetamne hojii hin hojjetamne hedduu jira waa hedduu irratti laggeen baay'ee qabna laggeen nu fayyaduu danda'an hedduu qabna fakkeenyaaf amma odaan nuti qabnu odaa shaniidha namni seera odaa shanii akka dhaloonni egeree beekutti
namni alangeeshanii namni malkaa namni waa'ee tulluu namni waan akkasii namni amma caffeetumaa gaafa jedhamu maal inni caffeetumaa jedhee kasi gaafatu jira Oromoo ta'e jechuudha. Caffeetumaa maal inni siin jedha. Hin beeku waan ta'eef jechuudha. Namumti isuma aadaa fi duudhaa Oromoo kanarratti hojjete dhaloota egeree boruutti isuma osoo bittinneessee hojjeteen xumuruu jechuudha. Waa hedduu jira jechuudha. Aartiin keenya hin hojjetamne akkasittuu karaa weelleetiin amma ta'e tokko hojjetameera. Garuu karaa diraamaa fi baacoos haa ta'u koomediis haa ta'u duwwaadha wanti jiru tokko hin jiru jechuudha. Garuu osoo hojjetanii aartiin akka biyyattii keenyatti miti akkuma addunyaatti iddoo olaanaa qabaa jechuudha. Suni waan shakkisiisaa miti. Kanaafuu aartiidhaan waa hedduu hojjechuu dandeenya. Diinagdee irratti, waa garaagaraa irratti, wantuma hundaa fuudha feeruma irratti akkasumas immoo quuqqama dhuunfaa keetii irratti illee waan sitti fakkaate jechuudha. Aartiin kan awwalootis kan dhuunfaa keetis ergaa dhuunfaa keetis ergaan dhuunfaa keetii sun immoo nama biroof fudhatamuu dhiisuu danda'a. Yeroo baay'ee maaltu jira walaloo gaafa barreessan walaloon gaafa barraa'u beekta walaloo namni tokko itti fayyadamu amma fakkeenyaaf Tolosaan kana ta'ee Tolosaadha. Tolosaan kana ta'ee Tolosaadha. Borsanuma barraa beekta kalaqanii amma gaafan baacoos taphadhu gaafa walaloos walaleessu gaafan sirbootas hojjedhu amma sirba wayii waggaa 8 duran hojjedhe gaaddisa teenyaan qallootoo odaa bultumii anaraan barbaadu kulleetoo dhugaanatti mi akkas jedha maaliif seete walaloo gaafa barraa'ullee walaloo keetirraa adda ta'e. Duratti fakkeenya sii kaasee jira akka baratuma ta'ee yoo tokko loon daldala ta'e ambiroos loolumaan itti fufa beekta. Suni maanni diinagdee waloo keenyaa kuffisa. Kunis maalinni hojii wal fakkaataa, kilipii wal fakkaataa, daayirektii wal fakkaataa gaafa hojjennu ummatumti yookiin YouTube irraa buusuu yookiin ilaaluullee maal ta'a nuffaa dhufaa jechuudha. Maaliif waan adda ta'e hin jiru waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee wal fakkaataa namni tokko abaay'ee tiyyaa sirbee dhufa taanaan sunis boroo abaay'ee tiyyaa sirbee dhufa. Namni tokko jaarikaarra dhaabbatee sirba taanaan isumarra dhaabbatee sirbaan biroos kalaqni birootu jira. Waa hedduu jira aartii keenya keessa. Waa kalaqa hagana hin jedhamne jira waan ta'eef jechuudha. Gaafuma shuutingii fudhatanillee gosa tokkoon fudhatu. Haalumti daayirektiinillee waa baay'ee jira. Kanaaf gabaabumatti irratti hin hojjetamne aartiin keenya jechuun asuma irratti immoo jechuudha. Oromiyaan kan godinaalee garaagaraati kan qabdu. Godinaaleen garaagaraa kunis aadaa garaagaraati kan qabanii aadaa uffannaas ta'uu danda'a nyaata ta'uu danda'a aadaa garaagaraati kan jiru. Isaan kana aartiin tokkummeessuu hin danda'a jettee amantaa? Nana mana akkamittan amana seete duratti illee kaaseen ture aartiin eenyumaayyuu tokkoomsuu danda'a suni maanni haala hojiin itti hojjetamu amma yeroo baay'ee seenaa akkan qo'adhutti Oromoon Gujii Boorana Baalee Wallaggas Jimmas yaa ta'u akka seenaan jedhutti Finfinnee kanarraa buqqaanii gaafa deeman beenuka aanoo biyyaa sii ba'e inni ilaalla yoo daldeechi daboo sii ba'e jedhanii loon ofii oofatanii akka deemanidha. Akka kayyuun kiyyagaa akka jedhutti Oromoo kana dachiirraa dhabamsiisuudhaaf yeroo duula wayii irratti duula sagalee moo maal jedhee na barsiisaa ture ammallee yaadachuu baadhu. Oromoon maaliif idda tokko jedhame abbaa abbaa akkamitti gaafa hin jedhu. Oromoon walirraa horee akkamitti jedhame gaafa jedhu yeroo Oromoo balleessuuf jedhanitti ilma babbareedaa lama ganda gandatti hambisanii hunda isaanirraa akka dhalchee sanyiin Oromoo kun hin bannetti waan akkasii faa ture Oromoon waa baay'ee keessa darbee horee as ga'e malee ni bada tureyyuu sanyiin Oromoo kun akka cunqurfamaa tureeni akka reebamaa tureeni mirgisaa sarbamaa tureen waa baay'ee ture. Amma mee abbaa kanarratti maal jettaree jedhaani jarraa 150 guutuu waliin hedduudha maane artiif duudhaa guddisna gamtaadhaan tokko taanee jedha akkasitti waan akkanaa jira beektaa maaliif hin tokkoomne gaafa jettee ilaaltu sunis Oromoon barbaadetii miti. Sirnuma bittaa gabrummaan kun akka itti toluuf lagaan ati lagaa ati gamana saniin adda nu qoqqoodan malee wanti adda nu baasu tokko hin jiru gongumaa maaliif adda hin baane haa ta'u Oromoodha
Ameerikaa osoo deemte lammii Ameerikaa taata malee Oromummaa ofirraa mulquu hin dandeessu. Suni beekamaadha jechuudha. Ammas immoo lammii tokko ta'uu, hortee tokko ta'uu, hundee tokko ta'uun beekamaadha waan ta'eef wanti tokko nun taasisnes hin jiru jechuudha. Kanaafuu tokko ta'uun ni danda'ama. Sun immoo yeroo gaafataa. Lammata immoo hojii bareeda gaafata. Irratti hojjechuu gaafata. Walumaa galatti hamma hojjetamuu qabuun hojjetamne. Kana yeroo jennu garuu wantoonni hojjetaman hin jiru jechuu keenyaa miti. Daawwattoonni keenyas yookaan immoo ogeessonni aartiis warroonni aartii irratti bobba'an kallattiin isaan ittiin nu hubachuu qaban Oromoon hamma hojjetamuu fi qabu hin hojjetamne jechuu keenya malee warra waa'ee hojjetan warra aarsaa godhan oolmaa isaanii dagachuu keenyaa miti. Isaan oolmaan isaanii guddaadha. Keessumaayyuu kallattii sirbaatiin aartiin Oromoo humna inni siyaasa irrattis diinagdee irrattis agarsiise kanuma waliin hubanneedha. Garuu hamma hojjetamuu qabu hin hojjetamne jechuuf egaa kan kana kaasnee